Kontorroo isii jaamtisan maqaadha. Fakkeenyaaf amma namni keenya maali isaanitti du'a bakka du'a ni beekta. Maqaadha fakkeenyaaf kuni gurra yoo inni. No maqaasiiti. Zakara sinjaan zakara afaan arabaa jira. Afaan hin beekne kun nama qaabbachiisu. Poshaa. What is poshaa? Maali poshaan? Jalan naa deebisaa poshaa warri. Laalamma miti. Fakkeenyaaf amma qaama saalaa kan shamaraa naannoo olii kanatti wanni mana gubbaa tuuttoo mana gubbaa jirtu san muxxee jaamtee yaamamti. Karaa lafa saniitti. Bakka biraatti ulee. Afaan keenyatti waan tana taateef jecha yaamuun nama dhibe jechuudha. Maaliif? Maqaa maa baasaniif yoo yaamuun nama dhibe? Waan akkana tana jenereeshinni kun waan ukkaamamee jiru jechuudha. Yoo waan san maqaa dhawan akka waan haraamii jaanis fudhata. Tanaaf Abseenis maqaa dha'uu sodaate na fakkaata. Cidhaan mataa isaatiif hojii dalagaa inni qabuutu jira. Dhugaadha. Yeroo qabbanaa cidhaan ol deebi'a ni xiqqaa. Yeroo oowwaa immoo cidhaan gadheerata karaa lafa jabuutiitii fi lafa direedhaa kana namni jiru ni beeka. Dhalaa cidhaan qabduus areeda baasuu dandeessi. Sagalee guddachuu dandeessi. Wanni gartee dhalarraa muran taqenterii jaamtu san yoo as guddatte qaama saalaa kan dhiiraa fakkaatti. Gatummaan isiitu.